يا ليزا ايش فيه؟ ايش فيك انتي؟ هم. ويش انت ويش ليش انت كلام انا اول يا ليزا ويش انت يبقى كلام انا؟ في شغل. شغل ايش؟ شغل ايش؟ كله انا كنت اسوي غسيل مطبخ نظيف الحين ملابس انا كنت اسوي. ايش انت يبقى هذا سوا شغالة يوغندا كذا هنا. لا يا كلام انا يا ليزا، حبيبي يبقى انت كذا. حبيبي، انت يا حبيبي حلوة. ايوه انا وغندا كده كده ما في كويس صح؟ كذا كويس. حرام والله. ايوه. انا شوف انا ما في بس فوق كله ايوه هنا انا في شوف كله انت سوي في انا ايوه، بعدين انا فريند يو. مرة جنن انت جنني. ሰራተኛቲን ዮተና madami sal'oofte lafaan geete sun jechuudha ijoollee gariidhaadhaa fi waan gaarii taate ijoollee garii irratti immoo dhiibbaa fidde malee akka intalattii sanii akka saraatanyaa ugaandaa sanii mataa si haadha uyyatteen badabbo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummata qeeqaltii wayyaa jira jirtu baga jiraatan marti keessanuyyuu yeroon nuti keessa jirru kun keessaafuyyuu guyyaa nuti as deemaa jiru kun guyyaa ulfaataadha irratti ijoollee rabbiin haa taasisu akkasuma immoo yeroo jabaataa fi dalaga akkaadhaan dhiiga nama dhaabuudha. Akkasuma immoo ati ganama laalka saamii akkaata sa'a zuurii kaate garii sa'a sharafa akka ganama akka biyya keenya sa'a afurifaatti. Sa'aasanii daladdee hefjettee daladdee ulfiiddee gaffiiddee kaan bilcheessitee kaan bukeessitee maal gootee jechuudha. Sufra irratti dachaafte jechuudha. Isaa sawwaratanii jechuudha. Viidiyoo kaafatanii jechuudha. Maal jedhan gubbarra dhaabbatanii ay kana sawweeta akka kana ana godhe kanallee ana godhe kanallee sawweeta ammallee kan hin beektan gaafa isaanii maal isin himaranii unkaa ittiin guuttatan qabate kana ifaa jaa'olte kana jechuudha. Saambusaa kana godhe chorbaa dalagee halaa dalagee maalii dalagee jedha ofii kana dalagee bira ofii akka maqaa ittiin guuttatu hunkaa ittiin guuttatu maqaa ittiin jijjiiratu bira silaafuuyyuu wanni nu dalanne irratti manuma arabaa irraa nu eegale tokkoffaa irratti mana arabaa keessatti atiin daladda araba kan hunkaa ittiin guuttatu biyyatti ammoo jechuudha ifaaje kan kee inuma rakkanne wallahi ifaaje kan kee jechuudha si ka dafqee fidu ka maqaa mana kan keetiin jijjiiratu gabira ka itti fuudhuun kameeraa laal inuma rakkanne ijoolleen mana madaabii kun garmu hundattuu iyyuu kalaas wanni nu maqaa keenyaan gad dhaabbatu addunyaa kanarratti hin jiru yoo maqaa gadhummaadhaatti nu waamanii alatti. Wallah rakkanne jira yaa rabbi kiyyaa akka bebee qophiin ramadaana warra saambusaa martan meeqa gariin 500 fariyaa takka 500 baranii ansila 500 kana baranuma nyaatan saambusaa 500 kana sila baranuma nyaatanii bitanii gabara dhufuuti rabbiin godhaa beeku haga amma takkattiin godhe ganaan eegata yaa rabbi kiyyaa namichi lafa fiduu deemaa laa godhuree dhiiroo mee maaluma godhamee anuma akkam godha dhugaa rabbi. Sanuyyuu ani kophaa kiyya mara mana kana namni gargaaru hin jiru saambusaa. Saambusaa maruurallee shunkurtii mata akka kukkutu na jibbisiisa shunkurtii isaa san jechuudha. Inni xiqqoo kukkutanii dhiisanii kallaatatti ammoo hin daakkamu harkaan kukkutama manatti. Dhugaa rabbi na dabbara yaa rabbi jigee hunillee hin boo'a sanuyyuu shunkurtii argu. Gisee ramadaaniin dhufa shunkurtii kukkutuudhaan waliin gallu bakka saambusaa bakka titeettutti kennu kaleessa keessaa baate yaa rabbi ati nu gargaaru aboo rabbi sinaa gargaaru ijoollee kenna wallaahi. Raggaadhaaf garuu amma beektaa gisee ramadaana kana baay'ee namaa tola araba raggaxuudhaaf jechuudha wallahi sibiraa deematta sibiraa ji'a 11 keessaa jechuudha ji'a 11 keessaa kan saraatanyaa yookiin hojjettuu mana madaamii quuxeessitu jettee takkatti tana qofa dhugaa rabbii jettee takkatti tana itti fayyadamaa dhugaa rabbii itti fayyadamaa ca'iisinaatiin itti fayyadamaa isaan baatee 11 isin gubaa wayyoo yaa rabbii kee wallaahi rabbi nu haa gargaaru ijoollee rabbi nu haa gargaaru warri sooma oolellee warri sooma hin oolellee akkasuma silaafuuyyuu silaa warri sooma qabdanii waajiba isinirra jira soomuun dirqama warri amantaa biraa hordoftoota biraa taata ammoo garamaadhaan dalagaaga nyaataatuma jechuudha. Bakka tokkotti jira barbe kama isiin hin soomne kan akkanatti nyaata malee oolcha miskiina haraama garuu isaan irratti uyyuu dhugaa rabbi waan hin taane jechuudha.
Isin amantaa isii aadaan keessoo maaliif nyaata dhoowwatanii bakka tokko jiroon akkanaa kun jechuudha. Akkasii ijoollee kennaa jajjabaadhaa dugda hidhadhaa hin jabaataa dalagaanii keessaafuu ijoolleen teenna haarofti amma biyyarraa dhuftanii rabbi isin haa gargaaru. Aramillee araba akka duraatii miti namnillee nama akka duraatii miti wanni hundumtuu jijjiiramee jira. Nyaannummaan duraan dalagan saambusa ammaa istaalimmaa saambusa kana meeqa dalagama isiniif fakkaate wallaahi uummanni ollaan irraa gabbuusaatti akkasi dalage siin jedha. Rabbi isin haa gargaaru rabbi hunduma keenya nu haa gargaaru nu haa laafisu jabaadha namni obsa dhabe silaafuu yooma waan dhabe hin qabu beetanii obsa yoo qabaatan keessaa bahanii warra obsee warra dhoksee keessaa ba'u rabbi nu haa taasisu isinillee akkasuman kaayoo keessan jabeeffadhaa abdii hin gutina hin dabarti inshaallah hin dabarti jedhaasuma waan takka jechuun wanni isin gammachi yoo aartisiisti moo isinii dhugaa rabbi yoo miirri aarii wayii isinitti dhagamu jechuudha. Hawwii wayiin qabdanii miti ilmi namaa koo hawwii malee hin deemu akkanatti kaayii wayiitu isin afoo jiraami kaayatee san gillib godhaaf afoo kaadha akka yookiin fuulleetitti ufa fullaala waan san jechuudha. Waan sa arguudhaaf ifa san yookiin waan si afoo jiru gammachuu si afoo sa arguudhaaf dukkana har'aa kana obsitee odoo sodaattu osoo si dhukkubu osoo waa meeqa jettu obsitee bira dabarsuun dirqama kan keeti jechuudha. Namni lafatti miti qaba akka gahu keessafuu biyya namaatti akka biyyarraa odeessa sanii miti dubbiin hin jabaata dhugaa dubbachuudhaaf wallaahi hin jabaata kanaaf jajjabaadha rabbi hunda isinii haa ta'u. Warri naannoo kiyya kana jirtan sila naannoo an jiru kana wallaahi sarratanya anuma qofa natti fakkaata dhugaa rabbi ala kanatti illee homaa hin argu sarratanya homaa gadi hin baatu isbaalaallee yoo galchuu gatu jechuudha an rakkoon qabu akka naannoo kana keessa bakka fedhe deema asii kiiloomeetira meeqa deemee deema rakkoon qabu garuu namuu arginu sarratanya argu dhugaa rabbi osoo argee jedha wallaahi maal qaba osoo sarratanya arge. Dhugaa rabbiitti dhaqaa sodaadhu dantaa kiyyaa miti. Ankobaa kee abaatii diradhee asii eessa gahee deebi'a jechuudha. Warri illee natti hin dubbatanii homaa yoonni sodaadhullee hin jiru jechuudha. Biyyatti illee hin beeka waan ta'eef. Garuu sarraatanya haga deeme kana hundatti mana nama deeme kana inuma lallaala. Wayi zibaalaa gatti takkatti immoo wayi jedhu homaa argu. Osoo dhiyoo jiraatanii isin dhufee ziyaaraa simmaan dhuftanii miti sodaattanii. Ana ammoo sodaadhu akkasuma ammoo natti illee dubbatu manillee maashaallah uummata nagaa bira jira. Silaa isin dhufa rakkoo hin qabu qa maal gaarii namni naannoo kana jiru akkuma walii galaatti sarratanya ana qofa na fakkaata naannoo kanatti akkuma magaalaa ana qofa sarratanyaan jirtu wayii na fakkaata. Akkasii habiibochee jabaadhaa baatiin kayriitti nu dhufaa jira rabbi isin haa gargaaru humni isin haa ta'u. Dugda keessan jabeeffadha ka sirritti dugda keessan jabeeffadha dhugaa rabbi uffata xiqqoo wayitiin jechuudha uffata shiishii silaafuu yuunifoormii godhatamaa miti amma yuunifoormii gurgurtaa sajjala shiishii qamisiin hin mul'atu natti fakkaate dugda keessan kana xapha godhaa hedhaatiin jechuudha shaashii yookiin shaalii haphii wayitiin jechuudha wallaahi dhugaa isin jala qalbii osoo hin taane dugda keessan xapha godhaa hedhaatiin beelillee isin hin dhagamu waan ta'eef gaafa dugda keessa hidhattanii akkasitti uf jabeessaa jajjabaadha rabbiin inshallah warra soomana illee nagaa itti dhaqqabe guyyaa meeqannoo 5 guyyaa 5 tunuuf hin fakkaate kibxata galgala eegala waan ta'eefuyyuu rabbiin ittiin nuna haa ga'u jabaadha habiibochee kiyyaa rabbi si waliin haa jiraatu waa hunda rabbi nu haa laafisu turtii gaarii of eeggannoo godhaa rabbi sin haa eegu jajjabaadha habiibochee nagaatti.